namni mana kana keessa ture eenyuun fa'a mucayyoon tun akkamitti turte akkamitti immoo of darbite kilaasiin sun ishaaraa kaafamu nama qofa harka namaa qofa isin qabeetan ishaaraa girgiddaan kun bakki isin qabatte ishaaraan laalama kaameraan fe'e mana keessa yoo ka jiraatu baatu taate even hammaama keessatti shinti bee baagiraawundii kan keen argisiisin maamaati obboleetti ila Baba Nuruddin afaan kee dammaan qabee dhiifamaa wajjiniin waa tokko itti himaa mucayyoon namoonni as jala deemtanii as deemtanii achi deemtanii wanta hin jirre odeessitanii tasgabbaa duraan dursa tasgabbaa seera biyya Dubaay keessaa fi seerri Itoophiyaa tokko miti akka boonii hiriyootuma ishee nyaata hiriyootuma isheeti ishee kaade biyya kana keessa immoo seerri jira seeratu furmaata laata tokko lammata immoo kaameeraan jira biyya kana keessa eessa bakka kaameeraan dhiben jiru ana caalatti immoo Baabaan Nuruddin beeka biyya kana keessa ana man jiraadhettis nan beeka inni immoo ana caalatti beeka sinii gala miti kaameeraa jira kaameeraa baasa wanta kana sinii gale wanta kaameeraan baasuu fi sababa kanaaf akkas ta'e kana ta'e sana ta'e utuun jedhiin dura maal gochuu qabdu sabboontu wanti isin beekuu qabdan kilaasii amma ani jiraadhu kana keessa kaameraan hin jiru hammaama kiyya keessa kaameraan hin jiru ijoolleen namni tokko amma asii anuma biraa deemee hammaama keessatti qollofateetuma osoo of lubbuu kabaasu taate hammaama keessatti du'ee osoo argamu taate hammaamni keessa ishaaraa godhama manni kun keessa ishaaraa godhama saalaan ishaaraa godhama mana kana keessa eenyuunfaa ture akkaataa mucayyoon tun hammaama itti seetti akkami haala kamii seente achi keessatti akkamitti lubbuu of baafte for example namni wayii mana kana keessa ka jiraatu abbaa fi haa ta'u haadha manaa koo haa taatu ani nagaan osoo as taa'u karaa saalatiin dhayxee fooqirraa of darbatte an as taa'aa jira ana naa dukkan okay ani quban qabu mucayyoo lafatti gad darbatamte odeeffannoodhaan poolisiin dhufuu danda'a namni dhufuu danda'a an taa'ee laayivii haasaa jira quban qabu waan an irraa quban qabu tokko akkaataan isiin itti deemte akkami Nuruddin maal hojjetaa ture akshiniin isaan mana keessa argisiisaa ture maal ture ka jedhu sirritti argachuu danda'u kana beekuu danda'uudha qabda so biyyi kun biyya ati marfee qadaadaadhaan taruu hin dandeettu miti hulluuquu hin dandeettu aktii kallattii ati ittiin hin tara jettee yaannen tartee irra gaamuun biyya danda'uudha kana beekuu danda'uudha qabda kaameraan mana keessa hin jiru akka isin itti duuten beekamu maarroo hooma isinitti fakkaate haasa'u osoo hin taane namni tokko mucaan kun osoo quban qabaanne mucayyoon tun lubbuu of yoo kabaaftu taate fooqirraa of yoo ka darbattu taate maali haasofni gidduu isaan lamaanii ture bilbilaan haa ta'u odeeffannoo addaatiin haa ta'u wal dhabdeedhaan isiin bakka biraatii fiidee dhufte mee for example haa fudhannu mucayyoon tun akka darbite illee darbite kanneen lubbuun hafaniif ani dhaamsa kana ka dhaamu haati manaa kiyya mana kana keessatti isiin fakkeenya mana hin jirtu haa jennu isiin hiriyyaa kiyya jaartiin taane bakka biraatirraa na bira dhufti odeeffannoo dubartiin biraa abbaa mana hiriyyaa kan kee waliin jirti jettu dhageette fiidee dhufti akka dhufteen anaan olitti dubbattee mana keessa hin beeyti waan ta'eef fiidee fooqirraan of gatte yoo jennu amma dogongoraan eenyu miidhamaan eenyu dhaabbadda alaala sirritti kana laaluu danda'uudha qabdan namni tokko gaafa lubbuun darbe ofumaaf darbe garuu haadha isaa yaadu abbaa isaa yaadu firoottan isaa yaadu halkanii guyyaa waggaan nadaamaniituma isuma yaadataa jiraatu jechuudha tarkaanfii du'aa ofirratti fudhachuu maaliif barbaachisa durum tokko yoo hiriyyaa walii taate dhimma jaalalaatiin wal qabate tokko deemuu dhibbadhu rakkoo miti dhiiras haa ta'u dubartii jaalalli kun saree nama gooti garuu jaalalli saree nama gooti jedhanii bakka jaalalaaf jennu barbaachisummaa tokkollee qabu
Imma jaalalaatiin Baba ta'uu Nuruddin keessaa akkamidha beektaa? Gurree beektaan gurree mucaa biyya keenyaa san ani mana uffata aadaa banatti. hin beeka Beetiidhaan hojii naa barbaadi hojiin barbaada hojii malee ta'an jira innaan beetiin kunoo beetitti sheer godha waamaa warras jala jirtan foolollee irraan qaba akkaawuntii isa kanaa isa tokkoon irraa qaba jaateef silkichi na bira hin jiru. Beetiin maal jette anu nama nan barbaada kottu jedheeniitti. Beetii wajjiniin oolte kaleesseedhan laayivii wajjiniin haasaa turte lafa pirankii wal gochaa turan saapiraayizii hiriyaa mucayyoo duute kana immoo saapiraayizii godhaniiru kaleessa beetii fa'itu. Mucayyoon saapiraayiz taate kana mucayyoo duute kana saapiraayiz na godhe seeteetu eegaa turteedhan garuu kan godhe beetiidha kan saapiraayiz mucayyoo sana godhe. Kaleessa beetii biraati nagaa haasoftee taphattee kolfitee biddeen akaayii shiroo fudhattee galte. Sabboontu ko warri dhaga'ee jira warri faamilii. Maatiin as jala jira jechaa jiru. Inni maatiin as jala jira jechaa jiru kun mee ol nu baasa naaf kanaa. Laaki ani maatiin amtee. Sabboontu akkamatti xiqqoo ishee dubbachuu sirrii miti. Maatiin yoo dhaga'in duute isii suuraa isii yoo dhaga'e ammallee du'a biraa ajjeesaa jira. Namni miira keessa galuun gaafa isii waa taate jedhan tasa yoo dhaga'e tasa lubbuu of baasa namni. Dirri yoo miti bakka suura ishee Babaaddiin ammallee osoo haasa'uudhaan duratti taargettiin wanni godhamuu qabu waan sani jalqabatti suuraa namaa ol baasuu fi wannaa jechuu dura maatiin hagam quba qabanii waan san adda baafadhaati. Achi booda waan ta'amuu danda'u itti osoo deemtanii gaarii yaadne amma. Waalaikum salaam. Okay, abdiiko asirratti sinitti immoo Baba Nuruddin maatiin dhaga'aniiru. Maatiin hundumtuu dhaga'aniiru. Kan hin dhageenye haadha isheedha. Haati ishee immoo gaxarii jirti. Hin dhageenye. kanan jedhu sabboontu ati nama kanatti dhiyaatta. Ettan ni adda. Nama shiitti si Oya namnesh. Jira amma tokkicho. yoo ta'e nama kanatti sheer godhi waan baarakumaa qaba. Al tokko dhaggeeffadhaa please. Dhaggeeffadhaa. Translation himu. Maatiin mucaa kanaa hin dhageenye dhaggeeffadhaa isinitti dafa. Obboleessi amma dhufee Hin dandeettee maan dandee? ishee naa mirkaneessi. Waan naa mirkaneessi jedhee gaafataa jira. Offamee jira mana yaalaa jirti namumatu jarjaree miidiyaa irratti gadhiifamee jedhamaa jira. Please live Tokko isii deebisi. manuma kan biraa obboleessi ishee amma dhufee gaafatee jennaan mana yaalaa jirti hinduunee ittiin jedhamee jira waan ta'eef maatiinis jiru dhaggeeffataa jiru nama miidiyaa fayyadamu waan ta'eef taragaaggaa please hin danda'ama yoo ta'e illee deemaa sooyyeetti maa amma wanti godhamuu qabu akkamittiin reefi isheellee gara biyyaa galuudhaa fi dhugaan mucaa kanaa dura daataa sassaabachuudha malee laayivii mana banatanii hiriyoota ishee walitti qabanii maaltu ture kana miti qaamaan illee achi deemanii hiriyoota waamanii dura daataa funaannachuudha laayivii banuun dura erga daataa funaannataniin booddee gadi baanii yoo dubbatan gaariidha maatiin illee hin dhageenye obboleessi isaa Tokkicho ila sooyyeenis dhageetteerti anis dhaga'ee jira warri hin baasis dhaga'eera. Odeeffannoo ani laayivii galuun dura warri dhaga'e moo hin dhageenye hin gaafadha. Akka dhaga'etti obboleessis dhaga'ee jira obboleettiin onlaayinii irra hin jirtu waan jedhu dhaga'e. maatiin hin dhageenye ergitenyaadhaan Quba qabdaati. yaa sirriitti hin dhageenye Mucayyoon ijoollee eessatti? salaale Salaale garba gurraacha? kanaaf maatiin hin dhageenye obboleessi amma gastii irra ture baaba Okay. obboleessi gastii irra ture maaloo dhuguma duutee naa mirkaneessi dhuguma duutee jennaan haay lakki sooshaal miidiyaa marraakkeet jedhan malee ammaaf isin jajjabaadha ittiin jedhamaa jira asii galee hin dhageenye isaanillee miidiyaa marraa dhaga'an isin jechuu barbaadeen. Maal goona Tokkicho. Ani immoo sitti anima naggasaan silkii isaanii fudhatee mana masiitti dhufee naggasaan silkii isaanii fudhatee qaxxitaa dawwalee obboleessi gastiirra ture gastiirratti itti dhagaame oduu dhagayeetu dhugumadha wanti kun damme jennaan
ofiin boontuu beektaniin ofiin boontuuni namni si bira jira jennaan jennaan nama sanatti nu kenneedhaan. Boontuuni namni si bira jira jennaan nama sanatti. Ofiin boontuuni achumarraanii maal jette mucaa isa obboleessa ishee bukkee jiru sanaan irraa siqi jette wanti kun ta'eera jajjabeessi jennaan mucaan obboleessi ishee kuni qansiraa hojjetanatti fakkaata Finfinnee keessa. Achumaan mucaan obboleessa ishee bukkee jiru kun fuudheeni deemanii bakka biraa deemanii achumaan paaspoortii ishee yoo qabaatte paaspoortii koppii ishee nu ergi jedhamee jennaan adaadaa keenya biran deema adaadaa ko biran deema adaadaan ko bakkuma jiru Finfinnee jirti achan deema jedhee gastii irraa bu'ee onlaayinii irraa dhabameera. Kan ammoo kan to'achaa jiru ee'uudha naggasaa fi guddataa bilbilli laatameeraa fi yoo barbaadde immoo bilbila isaa siin kennan screenshot godheera siin kenna. Dawwalii gaafa. Adaadaa mashee bukkeetti adaadaa ishee bira dhaqee adaadaa ishee biratti dhuguma duutee maal naa mirkaneeffadhaa jedhee amma gaafate sii galee. Kanaafi maatiin namootumti miidiyaatti fayyadaman kunuun hangalana naan isinii galee utuma maatiin dhaqee utuu reeffi mucaa kanaallee gara biyyaan galee daataa jiru tokko naan galee. Tokkicho yaadni keenyaa galeera. Ani yeroo baay'ee suuraa hin maxxanfan. Dhugaa isiniin jedha. Tokkoffaa namoonni waan akkanaatirraa akka of eegani haasawan. Mucayyoo tana maqaa isii dhaga'ee jira. Suuraa isii argadheera. Tiiktookii isii argadheera. Suuraa baakgiraawundii maaliif kaa'atuu dide tokko warri dhaga'uu dhabuu danda'a. Lama saayikooloojii firoottan isiitiifuun ta'u. Sadi firoottan as bayanii duu isii eega mirkaneeffatanii booda namoonni irraa akka barataniif mucayyoon tunuu haala kanaan duute jedhanii himuun barbaachisummaa qabu. Ani durattis baakgiraawundiin kaa'atinii jechaa kan ture kanaaf. Walumaa galatti mucayyoon duutee jirti yoo jenne dhibbarraa dhibbatti fooqii saglaffaarraa darbatamte even qaama harka haa ta'u lukti haa ta'u bakka bakkatti ba'ee odeeffannoo qabatamaa fi qabatamaa na bira ga'e. Sooyyeen dhageetteerti. Namoonni biyya kana keessatti namaaf birmatan hedduun isaanii dhagaanii jiranii qaamonni baasii dhagaanii jiran. So nuti maal jechaa jirra waa'ee mucayyoo duute poolisiin itti gadeemu ta'a. Okay? Ani jechaa kan jiru irraa dubbachaa kan jiru namni lamaa fi lamaa ol hiriyyooman abbaa manaa fi haadha manaa ta'e mana tokko keessa yoo jiraatu aaritii sa'aatii saniitiif jecha lubbuu ofii akka hin baafne gatii nama kafalchiisa. Ammas ati ofii lubbuun si darba malee namni jiru huma tokkoon ta'u faamiliin kee bara baraan si yaadataa jiraata. Namni tokko lubbuu ofii yoo baasu of duuba deebi'ee haadha abbaa obboleeyyan firoottan ofiitiif yaaduu danda'uudha qaba. Sanuu biyya ambaa nagayaan biraa deemanii gaafa du'aniin isaanii namatti dhagamu. Ammas fooqirraa darbatamtee jechi jedhu gaafa dhagamu nama dhukkubsaa jama. Nama dhukkubsa. Kanaaf lubbuu of baasuun duratti lubbuu rabbi fudhatu. Lubbuu ganama baatee galgala hin galtaa hin beekamu. Bakka ciiftetti ka haftu ka guyyaa ofii eeggatee lubbuu rabbi sirraa fudhatuuf jecha ati tarkaanfii du'aa qoricha dhuguu kiniinii liqimsuu fooqirraa uffatu kunniin barbaachisummaa tokko illee qabu. Ani dhaamsi an dhaammachuu barbaadu kanaafi kana yaa jama biyya keessas jiraadhu biyya ambaas jiraadhu lubbuu rabbi fudhatuuf jecha abbaan barbaada. Fakkeenyaaf shamarran yeroo baay'ee ani yoo xiqqaate ijoollee 9 ol beeka warra kloroksii dhugu biyya kana keessatti mana ofii galu keessatti ijoolleen mana kiyya galtu ka achii dhufanii asii dhufanii hin beekne mana tokko keessa ka jiran hiriyyaan isaanii dubartoon hiriyyaan isaanii ka biraa jaalatee gaafa dhagaan asuma gara galanii shintibeetii seenanii kloroksii gittim na dhaqqabaa yoo fiidu kloroksiin cinaa ciisa. Zinigale kanaaf akkaataa kanaan lubbuu of baasu sirrii miti. Abbaan barbaade fedhu 50 haa jaallatu ta bira ati dhiisii biraa deemi. Abbaa barbaadde qabattee jiraachuu dandeenya. Inumaa'u
rakkoo yeroo tokko akkaataa kanaan dhufu siif kallattii furmaataa ta'a. Rabbi dhukkuba buusee dawaa jala buusa. Rabbitu sirraa baasaa jira jechuudha. Biraa deemtee afmarta'u taru kadiirit tara dhufa. Kabbadaan taru masfinit dhufa rakkoo miti. Abbaa barbaade jaalachuu danda'a. Jaalala sanuu ka faamiliin kan keessiin beeku ka jaarsa kee yoo ta'e hoo abbaa manaaf haadha manaa ta'e ilmoo walirraa horanii yoo wal dhabdeen ka jiraatu taate dhiisanii biraa deemuudha kallattiin furmaataa. Rakkoo miti. Yookaan yoo poolisiidhaaf eeruu kennanii himata isaanii himatanii dhugaa ofii barbaadachuu. Biyya kana keessatti jaarsaaf jaartiin wal dhabanii karaa malee jaarsi jaartii even if telefoona jaartii isaa banee icciitii isii laaluun seeraan nama gaafachiisa. Wayyee ne okay seeraan nama gaafachiisa. Kana beekuu danda'uudha qabda. Telefoona isii telefoona haadha manaa banee icciitii isii laaluun nama yakkamsiisa. Biyya akkatti mirgi kan keessi eeggamu keessatti ati osoo seeraan hin gaatin lubbuu kan kee obbaasuun wayyee waasi dhiyeeste. Ne maal barbaadde? Kottu. Neesh. Dalla. Okay. Biyya akkatti mirga kan keessii kabachiisu keessatti osoo mirga kan kee kabachiisin lubbuun darbamuun kan kee siif abaarsas. Abaarsa. Namni abaarsa qabu seera ittuma dhiise waa himachuu ittuma dhiise gara lubbuu ofiitti fiigaa jechuudha. Amma faashiniin dhufe. Namni tokko yoo nama tokko kamiidhu taate yookiin laayifii galanii kilorooksii qabatanii kunoo sababa isaa lubbuu of baasuuf deemaa jira. Sagalee namoota garaagaraa irratti hiriyyatti argite. Kana akkamitti sirratti jaalataati mataan qabdu jettiin. Kanaaf lubbuu keessan baasuun duratti sagaltama bitaa fi mirgatti garagalaa laala. Namni hin jiraatu yoo jiraatu balaa itti fide namichi sun jechuun dhukkuba isaaf hin ta'u karaan kun karaa siin taane nama kanarraa gori jedhee ni jira rabbiinu. Mee namoota nama gatanii deeman laala. Nama gifiidhaan nama gatee deeme laala. Ka gifiin gatee deeme sunis miidhama. Ka gifiin ofirraa oofe sunis miidhama. Namoota hedduu jireenyi isaanii bittinnaa'e. Haloo. Waalaikum salaam laayif irra jira jee. Esh. Namoota hedduu jireenyi isaanii bittinnaa'e. Osoo nagaan wajjin jiraatan. Rabbiin qabeenyallee hima kenneefi jiruu isaanillee bareechee gaafa kaanii aggaaffatanii jiruma itti tole kana mana keessatti wal nyaatanii gaafa kaanii inshaallah lubbuu si baasa. Isilleen anuu lubbuu si baasa. Albee gara si gata. Fooqii kanarraa of darba hojjette. Lamaan keessaa tokko hin dhabdu. Si dhiisee deemata jettutu gaarii. Yaa sami si dhahee si biraallitta tajettu sun sami madhooftee biraallitti. Lubbuu si baasa. Lubbuu of baasa. Qoricha dhuga. Of sakkala namni jedhu hooma jedhu san godha. Mee yeroo baay'ee namoota wal dhaban keessatti inshaallah sababa kan kee lubbuu of baasa. Akkaataa lubbuu itti of baaftullee nimti bar. Of sakkala. Fooqii kanarraa of darbe. Inshaallah osoo ati na argitu qoricha dhuga. Yoo waa'ee qorichaa isaa turte qorichuma san dhugdi. Waa'ee of sakkalaa yoo taatellee shintibeetti seenteetuma of sakkala. Hooma jedhu san hooma farrifatu san godhataa jechuudha. Kanaaf seexan illee garasumatti ajaja. Amantaan kamuu of ajjeesaa lubbuu of baasaan jedhu. Namoonni yeroo baay'ee lubbuu rabbiin uumee ofiin fudhatu tarkaanfii ofirra fudhachuun faayidaan qabu. Addunyaan kun homaa miti. Garuu kan duunee dakatti jiruu fi jireenya keenya jiraannutu caala. Gubachaa bara baraan jiraaturra okay addunyaa kanarratti siqaayii argite chaalenjii hedduu keessa darbite yoo duute yoo ifatti baate rabbii keetirraa abdii kutuu baattee yoo jiraatte irra gaariidhaa jechuudha. Dhimma jaalalaatiin ol qabatee namni lubbuu of baasu mataan qabu. Mataan isaa sirriin jiru bakka. Yeroo baay'ee namoonni fayyaan isaanii sirriin jirre tarkaanfiin isaanii tarkaanfii lubbuu of baasuudha. Isaan seexana wajjin jiraatu jedhameetti beekamu.
namoonni seexana waliin jiraatan tarkaanfiin isaanii tarkaanfii ajjecha tarkaanfii du'aa ka of ajjeesu sunis ka akka of ajjeeftu godhu sunis tasgabbeessuun isa bira hin jiru lamaanuu seexanaan guutamanii jiran caarraa kanaan mana keessatti ciqinciqii nizi yoo ka jiraatu taate yoo dandeettan dhiisaa biraa gabbaa yoo dandeettan deemaa namatti madda yoo kana maraa dadhabdan seeratti madda warroonni tarkaanfii du'aa ofirratti fudhachuuf deemtu kan minimum akka of saqqaluuf deemtu hin beekne ka akkasi godhaa jiru seexana toobat salootii god deemi sagad deemi salaati atillee ka muslimaa jechuun okay toobaa barbaachisaa jechuudha ka kiristaanaallee deemte salootii god Baba. Utuma soft account yang ada sana air gime. account from Amfra. isumaan hay jedhin keessan si ayer Fura na air gime lakkoofsa kee keessaan. Keessa gadi na air gam. ummata kiyya qaali hawaasa kiyya kabajamaa jaalatama jiraata United Arab Emirates namoonni lubbuu of baasan namoota seexana waliin jiraatanii namoonni lubbuu nama baasanis namoota seexana waliin jiraatanii kanaaf seexana akkanaa kanarraa ka ajjeeftus ka du'uuf deemtullee of eegi bakka seexanni bakka jaalalli jiru maaliif bakka jibbiinsi jiru hin jiru warri jibbiinsa qabu walitti hin dhiyaatu addaan fagaatu bakka jaalalli jiru jaalala sammuu atee gidduu galee abbummaa itti argatu barbaada gargar baasu ajjeesu Abang tu follow na go di dalaga wano jalan tu. dhaggeeffadha